Godina Wallaggaa Bahaa Saasiggaatti birriin sobaa kumni 36 eeruu uummataan shakkamtoota waliin qabaman. Waajjirri poolisii aanichaa uummanni oomisha yeroo gurguratu of eeggannoo gochuu akka qabu dhaameera. Gabaasa Wandimuu Kabbadaaf Dirbaa yaadata. Birriin sobaa guddina dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Akka biyyaattis haa ta'u akka naannoo Oromiyaatti namoonni birrii sobaan uummata burjaajessan to'annoo jala oolfamanii murteen seeraa kennamaa tureera. Bu'uura kanaan godina Wallaggaa Bahaa Saasiggaatti namoonni birrii sobaatiin oomisha qonnaan bultoota osoo bitanii eeruu uummataan to'annoo poolisii jala oolfamaniiru. Mucaan kun sammuu keessa lixee na shakkisiise. Gaafa shakku biyyatti dhaladhee keessatti birrii kana fuudheen deemu battalatti mucaan kun birrii kana yoo bakkane uummata keenya irratti balaa fida mootummaa irratti balaa fida kan jedhuun battalatti mucaa kana to'annoo poolisiif yeroo laadden to'annoo seeraa jalaa akka oolu nan godhe. Qarshii 6,900 naa laate. Bakka ogaa kana naa laatu amma guyyaa 22 muddee guyyaa 22 naa laate guyyaa qidaameedhaa horiin bitadhee magaalaa ba'u. Birriin kee ogummaan horiin bitadhee ol baasu birriin kee foorjitiidha. Kun hojjetu naan jaan. Birrii kiyya fudhadheetumaan moteera yaabbadhee angaaritti isa dhaqqabadhee jechuudha birriidhaan wajjin. Birrii sobaa 36,300 daldalaatti kennee sangootaa fi oomisha adda addaa beeksisiisaa kan ture jiraataan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Baloo Jaaganfoo kan ta'an obbo Nagaroo Eebbisaa jedhamu. Obbo Nagaroonis daldalaa hin beekamnetti loozii gurguratanii maallaqa kana kan argatan ta'uu himanii. Looziin gurguradhe silkii kun haadha walee yoo dannan naggaarii looziidhaan nan jedhen. Loozii qabdaan meeqa qabdan 110 qaban jedhen. Namootni daldala baloo keessaa fudhatee beektaa kana nan jedhe baasa sin gaafanne looziin mana ammoo qaba kootu karaa sin eegaan jedhenis karaa guddaarra dhufe naannoo baraasana jechuudha. Ajajaan poolisii aanaa Saasiggaa kumaandeeraa itti aanaa Lammeessaa Gammadaa maddii birrii kanaa qoratamaa jiraachuu himuun uummanni yeroo qabeenya isaa gabaatti dhiyeessuun gurguratan of eeggannoo cimaa gochuu qabu jedhani. Hawaasni irraa baratee oomisha isaa yeroo gurguratu horii isaa yeroo gabaa baasee gurguratu namoota dhimma kana wajjin hubannaa qaban birrii baay'ee yeroo fuudhan namoota hubannaa qabanitti mariis yookaan agarsiisanii qarshii isaanii irraa fudhachuu qabu horii isaa yeroo gurguran jechuudha.